Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu gaaffiiwwan shakkitoonni mana kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irratti kaasanii fi akkasumallee taabota irratti gaaffii isaan kaasan, ceephoo isaan kaasaniif deebii laannaa jechuudha. Gaaffiin isaanii akkana. Taabonni mukadha. Maaliidhaaf kabajjuu? Maaliidhaaf baattuu? Maaliidhaaf sagadduu fi Macaafni qulqulluun waa'ee taabotaa dhugaa kana ni dubbataa? Ni deeggaraa? Kan jedhan gaaffii kana ni kaasu jechuudha. Gaaffiiwwan kanaaf deebii guutuu laannaa jechuudha guyyaa har'aa. Waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru. Hundi keessanuu hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu bakka jirtan hundumatti taa'uudhaan qalbiidhaan qalbeeffattanii gaaffii kanaaf deebii isaa akka dhaggeeffattan isin affeeraa. Viidiyoon kun immoo namoota hunduma biraa akka qaqqabuuf laayik, sheer gochuudhaaniin warri haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuudhaaniin yeroo hundumaa barnoota isiniif darbu akka hordoftan isiniin jecha kallattumaan amma gara barnoota keenyatti darbinaa jechuudha. Taabonni mukadha jedhan. Tole haa ta'u. Taabonni muka ta'uusaa kan aale, kan gane jiru. Waaqayyo uumaa uumamtoota hundumaa kan ta'e. Gooftaa keenya kaleessas kan ture, har'as kan jiru, barootarraa baroota dabarsee bara baraan kan jiraatutu taabonni muka laaftoo irraati akka tolfamuuf ajaje. Kun isteeppii isa lammaffaadha. Isteeppii yookiin sadarkaa isa jalqabaa irratti taabota eenyutu kenne jennee yoo ilaalle jalqaba irratti Waaqayyotu kenne taabota ofiisaatiif jechuudha. Taabonni kan eenyuti yoo jenne taabonni kan Waaqayyooti. Waaqayyotu jaallatee fedhee sabni Israa'el akka ittiin gaggeeffamaniif cubbuutti akka hin kufneef abboommii seera isaa akka eeganiif jecha abboommiiwwan kurnan tsillaatii irratti barreessee Musee tulluu Siinaa irratti waamee karaa isaatiin saba Israa'eliif kennee jechuudha. Seera bahuu boqonnaa 24 lakkoofsa 12 irratti Waaqayyo ammas Museedhaan tulluutti ol ba'ii gara kootti achi turi. Ani immoo taabota tsillaatii seeraa fi abboommii sabni kun ittiin akka gaggeeffamuuf ittiin gorfamu irratti barreessee sitti nan kennaa jedheeni Waaqayyoon Musee ajajee jedha. Kana irraa kan ka'e Museen gargaartuu isaa kan ta'e Iyyaasuu wajjiniin gara tulluu Siinaatti ol bahe. Innis guyyaa 40 ni soome achis ni ture. Waaqayyoon immoo tullicha irratti duumessa keessaan itti ni dubbatee jedha. Isaan booda egaa guyyaa 40 fi halkan 40 erga soomeen booda Waaqayyoon tsillaatii irratti abboommii isaa kurnan barreessee taabota waliitiin Musee itti fuudhee akka kenne macaafa qulqulluutu dubbata jechuudha. Yeroodhaan booda taabonni sababa sabni Israa'el cubbuu fi yakka balleessaa raawwataniif jecha Museen aaree irratti darbatee cabseera. Taabonni dhaloota hanga dhalootatti akka itti fufuuf jecha Waaqayyoon immoo fedhee fi jaallatee Museen akka deebisee taabota sana tolchuuf ajaja itti kennee ofii isaatii barbaadee ajajeera. Seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 10 irraa kaastanii gaafa dubbistan Waaqayyoon lammaffaa deebi'ee taabonni akka tolfamuuf jecha ajaja Museetti kennee arganna. Seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 17 irratti teessoo araaraa dheerinni isaa 2.5 bal'inni isaa immoo 1.1 warqee qulqulluu irraa tolchi jedhee Waaqayyo taasise. Jalqabatti gara oliitti immoo yoo ilaaltan seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 10 irratti saanduqa kakuu dheerinni isaa 2.5 bal'inni isaa 1.1 raanoleen isaa 1.1 ta'u muka laaftoo irraa tolchi jedhee. Kanaafuu taabonni muka laaftoo irraa erga tolfameen booddee warqee qulqullaa'aadhaan immoo deebi'ee akka tolfamuuf Waaqayyoon wangeeluma kanarratti yookiin macaafuma qulqulluu kanarratti ajajeera.
Dabaleessi kirubeel lama jedheeni. Kirubeel jechuun kirubeel suraafeel warra jennu ergamoota waaqayyoo warra teessoo waaqayyoo baatan jechuudha. Kirubeel lama warqee tumamaa irraa tolchiitii gara lamaan fiixee isaa teessoo araaratti kaayii jedheen. Kirubeel isa tokko immoo fiixee gara tokko irratti kirubeel isa kaan immoo fiixee gara kaan irratti tolchi erga jedheeniin booddee kirubeel kochoowwan isaanii teessoo araaraa gubbaatti yookiin immoo taabota gubbaatti bal'isanii haa golboobanii kochoo isaanii jedheen. Fuulli isaanii immoo walitti garagaree gara teessoo araaraa yookiin immoo gara cillaatii sana gara taabotaa sana haa ilaalu jedheen. Teessoo araaraa sana saanduqicha irra kaa'e jechuun saanduqicha inni jedhame taabota isa jennuun isa cillaatiin keessa taa'u sana jechuudha. Ani achitti sin argaa teessoo araaraa irraan kirubeel lamaan saanduqa dhugaa baatu irraa jiran gidduudhaan abboommii ani namoota Israa'eliif kennu hundumaa sitti nan hima jedhee Waaqayyotu Musee abboome ilaala. Taabonni bakka Waaqayyoon itti argamudha jechuudha. Bakka Waaqayyoon itti saba Israa'eliin itti argaa turedha jechuudha. Har'as taabonni bakka Waaqayyoon itti argamudha. Taabota jechuun bultoo Waaqayyoo jechuudha kan jennuuf kanaafidha jechuudha. Kanaafuu taabota eeyyeeni Waaqayyotu barbaadee filatee muka laaftoorraa akka tolfamuuf ajaje. Kanaafuu muka laaftoo irraa warqee irraa tolfamuun isaa immoo humna akka inni hin arganne wanti isa daangessu hin jiru. Dhala namaa kan ta'e Addaamiyyuu Waaqayyoon biyyee irraa uume jechuudha. Waaqayyoon waan barbaade irraa uumuu ni danda'a. Kan ilma namaadhaaf hin danda'amne Waaqayyoodhaaf hin danda'amu. Nuun biyyoo irraa nu uume hafuura jireenyaa nutti baafatee jiraataa taanee bara baraan akka jiraannuu fi mootummaa isaa akka dhaallu kan nu taasisee nu uume Waaqayyoon maaliif taabota muka irraa maaliif taabota warqee qulqulluu irraa tolche jennee mormii kaasuun Waaqayyo wajjin walitti bu'uu wanti Waaqayyoon hojjete sirrii miti jedhanii mormuu jechuudha. Kanaafuu namni kana mormituudha jechuudha. Taabonni mukadhaa homaa faayidaa hin qabu humna hin qabu jedhanii mormuun mukarraas maaliif tolfamaa jedhanii mormuun wanta Waaqayyoon kaa'e wanta Waaqayyoon filate sanaan mormuu akka ta'e namni kamiyyuu hubachuu danda'utu irra jiraataa jechuudha. Kanaaf namni kana mormuu namni kana hadheessu immoo Waaqayyoon mormuu isaatii jechuudha. Kanaafuu nuti namoota akkanaa duukaa bu'uun nurra hin jiraatu. Sababiin isaa Waaqayyotu filate waan ta'eef. Warra Waaqayyoon fo'ate eenyutu hadheessaree? Erga Waaqayyoon akka waan balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'ee kan hadheessu hin jiru jedhee qulqulluun Phaawulos Roomee boqonnaa 8:33 irratti Waaqayyoon kan filate hadheessuun faayidaa akka hin qabne homaa waa tokko itti hir'isuu akka hin dandeenye dubbateera jechuudha. Waaqayyoon waan adda addaatti fayyina ilma namaadhaaf dhimma baheera. Mukatti dhimma baheera, bishaanitti dhimma baheera, uffatatti dhimma baheera. Kana ganuu hin dandeenyu. Sababii isaa macaafa qulqulluu irratti barreeffameera. Mee Waaqayyoon uffatatti dhimma bahee akkamittiin akka inni ilmaan namaa fayyisaa ture haa ilaalu. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 11 irratti Waaqayyo dinqii takkaa hin beekamin harka Phaawulosiin ni raawwate jedha laala. Dinqii takkaa raawwatee hin beekne, raajii fi ajaa'iba takkaa raawwatamee hin beekne harka Phaawulosiin ni raawwate jedha. Qulqulluun Phaawulos tajaajila yommuu deemu, lukaan deemaa, bakkaa bakkatti socho'aa, hin dadhabaa, hin dafqa. Dafqa isaa kana immoo maharrabiidhaan haxaawwata ture. Maharrabii kanaan namoota dhukkubsatan gaafa tuqe dhukkuba isaanirraa hin fayyu hafuura hamaarraatii bilisa ba'u jedha. Waaqayyoon Phaawulosii fi uffata Phaawulos keessa yookiin maharrabii Phaawulosiin bulee dhukkubsattoota fayyisaa ture. Taabota isaarraan bulee immoo Israa'elootatti dubbachaa ture. Sittiin dubbadhaa jedheeni akkuma jalqaba seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 17 irratti ilaalleessane. Karaa sanaan saba Israa'elitti dubbachaa ture. Karaa sanaan saba Israa'eliin fayyisaa ture. Karaa sanaan kadhannaa saba Israa'eliin dhagaa ture. Ilaalaa uffanni qulqulluu Phaawulos yookiin maharrabiin qulqulluu Phaawulos dhukkubsattoota kan fayyise, hafuura hamaa kan baase.
Jechi fi abboomin waaqayyo taabota irratti barreeffamee jiru, xillaati irratti barreeffamee jiru sun dhukkubsataa hin fayyisu jechuun, humna hin qabu jechuun waaqayyoon wal loluudha jechuudha. Lafeen raajicha Eeliyaas du'aa kaaseera. Miti taabota waaqayyo isa waaqayyoon ofii isaa jaallatee barbaadee abboommii isaa irratti barreessee saba Israa'eliif warra isatti amananiif kenne miti. Lafeen raajicha Eeliyaas du'a keessaa boolla keessaa kaaseera. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 20 irratti Eeliyaas ergasii Eeliyaas du'ee ni awwaalamee jira. Eeliyaas du'ee ni awwaalamee jira. Raajichi Eeliyaas du'ee ni awwaalame. Waggaa isatti aanee dhufutti ji'a birraatti saamtonni Mo'aab biyya sana keessa ni lixanii. Yeroo sanatti jarreen nama tokko awwaaluudhaaf dhaqan. Warra saamtota arganii reeffa namicha holqa Eeliyaasitti awwaalameetti darbatanii jira. Namticha du'aa sana fuudhanii bakka raajichi Eeliyaasitti awwaalame bakka awwaalcha isaa keessatti darbatanii jira. Reeffi namichaa garuu lafee Eeliyaasitti akkuma bu'een lubbuun isaa itti deebitee namichis ka'ee dhaabbateedha. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 20 hanga 22tti qaba. Lafeen raajicha Eeliyaas du'a keessaa kaase. Taabonni abboomin waaqayyo irratti barreeffamee Museedhaaf kenne waaqayyoon jaalatee kenne immoo kana caala humna qaba. Kanaafidha kiristaanonni ortodoksonni kan nuti taabonni bultoo waaqayyooti jennu jechuudha. Hafuurri qulqulluun lafee raajicha Eelsaay irra bulee. Eelsaay irra bulee du'a keessaa kan kaase abboomin waaqayyo kurnan kan irratti barreeffame. Maqaan isaa Alfaa fi Omeegaa jedhu. Inni kan jalqabaaf kan xumuraa hin qabne jedhamee irratti barreeffame raajii guddaa hojjeta. Eeyyeen raajii guddaa hojjechuu isaarraa kan ta'e taabonni kakuu moofaa keessatti galaana Yordaanosiin bakka lamatti addaan rukuteera. Rigdani humna guddaa waan qabuuf humni waaqayyo waan irra jirudha. Maal kana qofa galaana Yordaanosiin sabni Israa'el taabota isaa qabatanii ittiin ce'an. Mukti faayidaa hin qabu yoo jedhame immoo waaqayyoon bar waan baay'eetti dhimma baheera. Mukaan dhimma baheera. Uleen Musee galaana Eertiraa addaan kuttee Israa'eloonni lafa gogaarraa akka ce'aniif humni waaqayyoo irra bulee dinqii isaa raawwateera. Seera bahuu boqonnaa 14 lakkoofsa 16 dubbisaa. Israa'eloonni Gibxi keessaa bahanii yommuu dhufanitti fuuldura isaaniitti galaanni Eertiraa ciisee karaa ce'an dhabanii yemmuu rakkachaa turanitti waaqayyoon Museedhaan ulee kee ol kaasi galaanicha rukuti gaafa jedhuun Museen ol kaasee galaanicha rukutee galaanichis bakka lamatti addaan citee dhaabbatee akka girgiddaatti gamaaf gamanatti Israa'eloonni lafa gogaarra deemanii hin ce'anii. Museen deebisee gaafa Fara'oononni isaan deebisuudhaaf isaan waraanuudhaaf fardeen dhufanitti naman ulee kee ol kaasee irratti rukuti gaafa jedhuun gaafa inni rukutu galaanichi walitti deebi'ee isaanin immoo ni balleesseedha laala. Ulee Musee irra bulee waaqayyoon Israa'eloota ceesisee diinota isaanii immoo galaana nyaachise. Taabota irra bulee waaqayyoon ilmaan namaa ni fayyisaa, diinota immoo hafuura hamaa daabiloos immoo ni yaada. Kan taabota hin jaallanne, kan fannoo hin jaallanne yoo jiraate nama hafuurri hamaan irra jiru yoo ta'edha. Sababi isaa hafuurri hamaan humni waaqayyoo kan irra jiru qulqulluu kan ta'e hin jaallatu. Hundumaa xureessuu barbaada waan ta'eef. Sababi isaa waaqayyoon daabiloosiin humna isaatiin fannoo jalatti hidheera. Israa'eloonni gaafa Gibxi keessatti garbummaan qabamanii cinqamaa turan ulee isaarra bulee, ulee Musee irra bulee galaana Eertiraa addaan kutee ceesiseera. Kanaafuu jinniin kanan jaallatu jechuudha. Uffanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubartii waggaa 12 guutuu dhiigni ishii dhangala'aa ture akka ishiin fayyitu taasiseera. Uffata isaa yoon tuqe nan fayya jettee amantee tuqxee fayyiteetti. Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 20 irratti erga waaqayyoon
lafee raajicha Eeliyaasin du'a keessaa kaase erga ulee Museetiin galaana Eertiraa addaan Israa'eloota ceesise erga uffata isaatiin dubartii waggaa 12 guutuu dhukkubsachaa turte fayyisee nagaan gaggeesse taabota isaarra bulee dinqii akkamitti raawwachuu dadhabe akkamittiin kana amannee dinqii waaqayyoon taabota isaarra bulee hojjetuu fi humna taabota akkamitti amanuu dadhabne dhaloon nama maal ta'e jedha yaada kana yoo gaafattan eeyyee dhugaadhaa isiniin jedha eeyyee ni amannaa isiniin jedha inni kana amane akkamitti humni waaqayyo taabotarra bulee bultoo waaqayyo kan ta'e taabotaan dhimma baha jedhanii amanuun dadhabama. Amanaa taabonni dinqii guddaa hojjetteetti. Taabonni Tsihoon Saamu'eel keessatti gaafa dubbifu. Taabonni Tsihoon humna akka qabdu agarsiisuuf jecha biyya Filisxeemonni erga fudhatanii galanii booda waaqa tolfamaa isaanii daagoniin caccabsitee daaraa gootee biyyi sun wanta waaqayyoon hin amanneef humna ishee irratti agarsiisuudhaan akka isaan taabota Tsiyoon kabajaan deebisaniif humna isheetti agarsiisteetti. Tokkoffaa Saamu'eelii boqonnaa 3-4-5 dubbisaa. Waaqa tolfamaa warra Filisxeem daagoniin kan caccabsite taabota Tsiyoonidha. Abboommin waaqayyoo kan irra bule humni waaqayyoo kan irra jiru. Kanaafuu waaqayyoon taabota isaatiin dinqii fi ajaa'iba ni raawwata jechuudha. Har'a namoonni tokko tokko akkana jedhanii yaadu. Taabonni barkan jiru kakuu moofaa keessatti qofadha. Israa'eloonni dhimma kan itti bahaa turanii jedhan. Har'a jiraachuu isaa namoota hin beeknetu jiru. Kanarra jiru kun immoo akka waan hin fayyadneetti kan yaadantu jiru. Kun dogoggora guddaadha. Taabonni as lafa qofarra miti. Taabonni samiirra ni jira. Taabonni samiirra ni jira jedha qulqullichi Yohaannis mul'ata isaatiin. Isa samiirraa akkam gootarree isa lafaa kana gantanii ceephaatanii waan barbaadan irratti dubbattanii gantanii yoo deemtan samiirra wayin jira jedha. Ana garuu isa samiirra jiru bar arguu kan danda'u asitti isa ganame otoo hin ta'in isa amanetu dhaqaachi. Isa amanetu isa seera isaa eegetu isa abboommii isaa eegetu achi dhaqee isa arguu danda'a. Sababiin isaa gooftaan Yesuus Kiristoos gooftaa warra naan jedhan hundumtuu mootummaa kootti galuu hin danda'ani. Ani isin hin beeku narraan deemaan isaan hin jedhee dubbateera waan ta'eef gaafa sana warri har'a asitti morman kun waan dhoorkamaniif isa kana kan ganan isa samiitti abdii waan hin qabneef. Achi dhaquudhaaf hin dandeenyu jedhanii wanta achi nu geessuu danda'u qulqullummaa hin qabnu jedhanii guutumaa guututti gananii waan jiraniif isa achi jirus hin argan. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irratti qulqullichi Yohaannis taabota qulqulluu samii keessatti nan arge jedhee kaa'eera. Samiinis ni baname. Taabonni waaqayyoonni qulqulluunis achi keessatti ni mul'ate. Ulfinni waaqayyoos ni mul'ate jedhee dubbate. Kanaaf ulfina waaqayyoo kana taabota waaqayyoo kana isa samii keessa jiru sana kan arguu danda'u isa har'a lafarra jirutti kan amanetu isa sana arguu danda'a. Osoo asitti hojii gaarummaa hin qabaatin, osoo asitti amantii fi qulqullummaa hin qabaatin isa samii jiru arguun hin danda'amu waan ta'eef. Kanaaf isa sana hin arginu jedhanii waan abdii kutaniif shakkitoonni har'a namni akka ganee isaanitti dabalamee isaan wajjin tokko ta'ee mootummaa waaqayyoos dhabuu fi kabajaa fi ulfina kana akka arguu hin dandeenye daandii cufuudhaaf dursanii taabota irratti ni ka'u waan ta'eef kiristaanonni kana beekaatii yaada keessan qalbeeffadhaa, yaada keessan sassaabbadhaa. Taabonni asmiti samiirra ni jira warri itti amananii isa duukaa bu'anii abboommii isaa warra eeganii kabajaa fi ulfina isaaf ta'u warri kennan samiirrattis taabota sana ni argani jedha macaafni qulqulluun waan ta'eef kana beekuun barbaachisaadha. Waaqayyoon hunda keenya nu haa gargaaru. Dhumarratti ergaa tokkoon isiniin qaba. Kitaabni abbaa keenya Mammir Girmaa Wandimmu Bamaaladaa Mayaazinni jedhamu jechuudha Amaariffaan kan ture gara afaan Oromootti jijjiiramee dhaloota hidhamee fi furmaata isaa kan jedhu mata duree jedhuun sirna bareedaa fi qophii bareedaa of keessaa kan qabu isin fayyaduu kan danda'u akkaataa tooftaa furuutaa mootaa ittiin ofirraa ittiin injifachuu dandeessanii irratti kan isin gargaaruu danda'u qophaa'ee xumuramee gabaarra jira jechuudha.
kitaaba kana argachuu fi fudhachuu kan barbaadan kitaaba kana fudhattanii dubbistanii ittiin jireenya keessan jijjiiruu jireenya maatii keessanii jijjiiruu kan barbaadan namootaafis akka kennaatti maatii keessan hiriyootaaf mana kiristaanaaf kennuu kan barbaadan lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 12 76 87 51tiin yoo na dubbistan imo WhatsApp Telegiraamidhaan argachuu dandeessu. Qophii kan biroodhaan hanga walitti deebinutti nagaan turaa. Wasbaata ለእግዚአብሔር